بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو كبجمتوتا أردفتوتا أمانتا إسلاما الدنيا رجرتانو نغا كيساني النغا كوتي الحمد لله. أكسما أردفتوني أمانتا برا أردفتانو نغا ربي بكجرتانو تسني فبايتوني سنين جدا أنيغا نغا كوتي الحمد لله. إيغا بغا قويا جمعة قويا جالتما كان جيساني نسنين جدا. Guyyaan irraa kun guyyaa caaltuu guyyaatti egaa guyyaa jumaa baadal asrii keessa jirra. Guyyaa irraa kana saatii du'aa hin qeebalamtutu jirti. Saatii sanallee akka rabbiin nu waffaqu akka rabbiin nu argachiisu obboleewwan islaamaa addunyaa irra jirtanu egaa kan wal beennu kan wal hin beenne kan gara sooshaal miidiyaa kanaa wal beennu illee akka du'aa nuuf gootanu amaanaa isinitti dhaammannaan isiniin jedha. Har'a wantan qabadhee dhufee egaa akkuma beekamu uummanni keenya hedduun gara mana hidhaa Saudi Arabia dabalatee biyyootiin garaagaraa kan Itoophiyaan jenne biyyootii hedduutti dararamaa jiru keessattuu immoo kan biyya Saudii keessatti dararamaa jiranuuf sagalee taana afaan beennu rabbiin kadhannaa jenneetiyyee dhufee egaa inshaallah isinis immoo ufuma biratti bakka jirtanutti akka rabbiin kadhattanuu fi akka rabbiin rakkoo sana keessaa isaan baasu akka rabbiin cinqii sana keessaa isaan baasu wallahi rakkoo jarri keessa jiranuu isaaniif rabbiin malee namni beeku hin jiru namni bakkee kanarra jiru haga gaafa qabamee dhaqee jaratti dabalamu rakkoo jararra jiru kana hubataafis hin jiru. Egaa mootummaan biyya keessaas waan uummata irra gahaa jiru kana cal jedheeduma dhaggeeffatuutti jira. Garuu immoo rabbiin samii torbaa olii nama dhaga'uutti jiru arguutti jiru rakkoo uummataa kana garuu inni arguutti jira. Egaa inna ma'al usri yusraa gaa rabbiin sabriillee jaraaf kennu garuu rakkoo kana keessaa immoo rabbiin jara baasuu kanumatu qalbii na cabsee na gubee jennaan niji amman beekurra waa beekeefis hin dhufne garuu gaa beekumsi xiqqoon qabdu haguma beekanii kadhatanii fi anis kanuman kadhaaf jedheetanii isinis immoo gara keessaniin waan dandeessaniin rabbii keessan kadhadhaa amantaadhaan jedhu kan amantaan gargar taanus kan saba tokko saba Oromoo taanee jiru saba biraas illee kan afaan kun isin bira gahaa jiru kan nageessanu rabbii keessan akka kadhattanuu fi egaa amantaa hin gaafatu du'aa kadhachuuni egaa namoota amantaanuma ofiitiin rabbii ofii akka kadhatuu fi egaa saba musliimaa qofa miti kan manidhaa kana keessa dararamaa jiru amantaa kiristaanaas amantaa biraas kan hundiyyuu achi keessatti egaa saba amantaadhaan adda baafamee miti kan namni dararamaa jiru saba Itoophiyaa hundumaa kan dararamuutti jiru egaa rabbiin rakkoo sana keessaa isaan baasee nu gammachiisee haalii isaaniitti illee rabbiin nagaadhaan isaan galchuu ramadaana dhufaaru kanallee Allahumma ballignaa shahru ramadaan Ramadaan dhufaaru kanallee rabbiin nama nagaadhaan ga'ee nagaadhaan soomanee isarraallee qeebalamullee anaaf isiniin illee rabbiin nu taa'isu warra mana hidhaa keessa jiru kanallee rabbiin ramadaana kana utuun ga'ini mana hidhaa kana keessaa isaan baasee maatii isaaniitti rabbiin isaan adeebisu. Egaa amman beekurraan du'aa xiqqoo sii kadhadhee isinis immoo egaa akka kadhattanuuf dhaamsa koon isinitti dabarsa. Wallahi obboleewwan kiyya waan godhus nan dhabee egaa rabbii ofii immoo rabbiin immoo amman beeku inuman kadhataafii jira garuu kadhaarraa immoo wanti nuti of duuba deebinuuf hin jiru yoo humna dhabne dandeettii dhabne mana hidhaa sana keessaa baasuu dadhabne rabbiin kadhachuuf immoo hin dadhabnu yoo humna dhabne mootummaa kana ammaaf hin gashine innetti dubbachuu baannes rabbiin kadhachuuf immoo rabbiin ati xiqqaadhaan jedhu ati guddaadhaan jedhu ati beekaadha ati wallaalaadhaan jedhu nama isa kadhateef rabbiin hinuma dhagaa isinis immoo akka rabbiin kadhattanuuf amaana rabbii isinitti haa ta'u. Adaraa keessan adaraa uummata kanaa bira dhaabbadhaa ijoollee sabii tachi keessarraa kaan daa'imarraa qabame kaan haadha manaasaarraa qabame kaan ilmaansaa bakkeetti dhiisee kan duraan amma rabbiin isaaf laaffise taa'abee isaaniif razzaqaa jiru amma ofiifurraa qabame akka hin taane nama hedduutu ta'e rakkoo hedduudhaaf saaxilamanii jiru dhukkubni garaagaraallee achi keessatti isaan saaxilee jira kaan immoo zubaalaallee irraa gataan jiran du'aa irratti du'ellee kunoo kadhaa meeqaan irraa baasaa jiru. Egaa waan jarri dubbataa jiran anu wanta isinitti himu hin jiru sooshaal miidiyaa kanarratti namni nagarre hin jiru namni feesbuukii fayyadamu namni nagarre hin jedhamu namni nagarre hin jiru waan ta'eedhaafi hundi keessan iyyuu waan argaa jirtaniif adaraa rabbii keessan kadhadhaa fi rabbiin immoo abbaan qeebaluufis hin beenne rabbiin kadhannee fi rakkoo sana keessaa akka rabbirraa kadhaa keenya illee nu qeebalame yeroo dhiyootti gammachuu agarrullee rabbirraa sabdiin qabaan isiniin jedha. Bismillaahi salaatu wassalaam alaa rasuulillaahi sallallahu alaihi wasallam. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب سبكينيا كان منيدا كيسي درماجرو يا رب ركو كيسان وباس يا رب سبكينيا اچ كيسي درماجرو يا رب ركو كيسان وباس يا رب كبيا كيسان جن كبيا لا كيسي جرون جن كان بيوتي الدنيا غراغرات سبا اورومو ركتو تجرو يا رب تي ركو كن كيسان وباس يا رب نغمچيس يا رب امتك كينيا مسلمه بكه هند ركتا جرو يا رب ركو كيسا باس يا رب تي مسلمان جن امنتا كمين يا رب ركو كيسا يا رب باس يا ربي كيتي أمتك كينيا كان يا رب ركو كيسانو باس يا رب ركو كيسانو باس يا رب نغمچيس يا ربي سامي تربا نما دغيسو يا ربي ارشي غبا جرتو يا ربي كيا كدا كينيا نو دغاي
يا ربي كي كدا كينيا نو دغ يا ربي كي امتا كان يا رب ركو خنا كيسان وباس يا ربي غمچو ساني يا ربي نو دغيس يا ربي كنجرينا غا دنگلني ماتيو في برت سومنن يا ربي نفتايس يا رب تجرينيا غاري لا يا رب تجرينيا بقى يا ربي كي غا تكوما كينيا جرينيا فوي فنا بيا با مالي نمجسني يو كوا بلسني بيا امبان يا رب تجرينيا ساني مورس رسكين خنا غوتي يا رب ركو خنا كيساي سامباسي بلوت يا رب سامباس يا رب جرو بلوت يا رب سامباس يا رب نمسي غليل ركتو يا رب ساني غودين يا رب نمسي غليل غمچو دان جراتو يا رب كان دلغتني اولتي كنجر جراتن يا رب سانتايس يا رب قبينيا بكم بكم يا رب فوديتي كن يا رب رحمنك بلاد يا رب رحمتك يا رب سارزق يا رب يا رزق يا رب كن مرزق ثم يا رب سارزق يا رب سارزق يا رب حلال يا رب سارزق يا رب جريني غاري كيس يا رب سانكاي يا رب جرو غمچو كيس سانكاي يا رب كان موچ كيس تدو يا رب بروضه من رياض الجنه يا رب قبسما ساني غدي يا رب ذنبي ساني يا رب ديسيب يا رب ذنبي ساني يا رب ديسيب يا رب دكو ستاكي نچكيت دكو ستارو يا رب فيس يا رب دكو ستاكي نچكيس دكو ستو تجرو يا رب سان فيس يا رب سان فيس قلبي كينيا نو فيس علي سال يا رب قلبي سان فيس يا رب ميكا ترورو جرا ميكا تو بسم الله بو قلبي بيا چابو جرا يا رب امتا كان ركو خنا كيسانو بس يا رب موتما كان يا رب غرا سلافست يا رب موتما بيا كان يا رب كان امري لا في سيفي بونا غادم بيا ساني تيغشو يا رب سانتايس يا رب ركتا كينيا كبيا كيس جرو كبيا نما جرو يا رب تركو كيسانو بس كبيله جرو بيلانو بس كديبو تجرو ديبو يا رب نو بس يا رب امتا كينيا بيا كيس علي درما جرو هدان غرا غرا غدير فما جرو يا رب ركو خنا كيسا يا رب جرل يا رب نو بس يا رب وان دب دين قبدو يا رب امري خنجبسو كلافسو سما يا ربي كي يا امري جباتي كان يا رب نولافس يا رب امري جباتي كان يا رب نولافس يا ربي كي يا كدا كين يا رب نودغي يا رب غيا نرا غيا جمعتي يا رب كدا غيا رل يا رب نورغچيس يا ربي كي يا كدا غيا ارا يا رب نورغچيس يا ربي كي يا نودغي يا ربي كي يا نودغي يا ربي كي يا نودغي يا ربي كدا كين نودغي يا رب وانجل ستمنو يا رب تنودغي يا رب رورو كيسا يا رب نوباس يا رب رورو كيسا نوباس يا رب بيا كين يلي بيا نغا يا رب نوغد يا رب بيا كوفا يا رب بيا بلسما يا رب نوتايست يا رب غبرما كان يا رب نرافود يا رب تموتما بسم الله نرتب بول دربو كان يا رب موتما حقا نوبوش يا رب نوكن يا رب موتما حديث القران نوبوش يا رب اما يومي تموتما غبرون فتن نرتب بول درب يا رب ترورو كان غا يا رب نرافود يا رب نما مين انجن يا رب نما ظلم نجن يا رب تكن ظلم يا رب نرتب نسيب يا رب متكين كان بيلان لمي دماجور يا رب قونقو سنه يا رب بسم الله بأمور سنه يا رب بركه يا رب كيسا كايف يا رب بركة يا رب كيسا كايف يا رب بركة يا رب كيسا كايف يا رب فياساني اللي يا رب ديبسي يا رب فياساني يا رب ديبسي يا رب كان ما في سما يا رب كان ما لكم سما يا رب تفياساني قوتو يا رب ديبسي يا رب كيتي يا الله يا رب توانسي كدن يا رب نودغ يا رب وانسي كدن يا رب نودغ يا ربي كيت نمن تفتو يا ربي كي كدا كينيا نودغ يركو خنا كيسا يا رب جرباسي نول يا رب قلبي كينيا نغمچيس يا رب نتسبو على جرمل يا رب ورمن لا تركتارو كنا يا رب قلبي كينيا ركچون نيفني يا رب وانغو ندمني هم ندمني يا رب تهم نتكم نموسي كدا چودا يا رب كدا كينيا كنا يا رب سبركا كنو غو يا رب نتايس يا رب كان كدا كينيا كون سبرت رغامتو يا رب نتايس يا رب كدا كي بلمتو يا رب نكدچيس يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل يا أمة الإسلام bakka hunda jirtanu du'aa kanallee amman beekun isiniif isaaniif illee kadhee ofiifis isiniifis hunda keenyaaf iyyuu kadhadhee isinis immoo aamiin jedhaati egaa ummata manidha darramaaru kana isinis immoo amma beektanuun kadhadhaafiin isiniin jedha kadhaan xiqqoon qabu ammoo beekan kadhatanii egaa anis ammoo beekun kadhadhee egaa nashiida raayyaa xiqqoo tokko isin affeeree asumaan iyyuu salaamtaa kan koo isinitti dhaammadha haga barumsa biraatii walitti deebinu nagaa rabbii keessanaa turaan isiniin jedha isiniin jaalladha isiniin kabaja ummata islaamaa ummata amantaa biraallee kan ibboo sabaan tokko taane amantaadhaan gargar taanus kan sabni oromoo taane kan saba kamiin iyyuu rabbiin bakka jirtanutti nagaa isin godhuun isiniin jedha nagaa rabbii keessanaa jiraadha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu viidiyoo kana immoo akkuma seentanii share like subscribe gochuullee hin dagatinaan isiniin jedha biyyoottan keessan birallee akka inni ga'u godhaan isiniin jedha egaa warra mana hidhaaru kanaaf immoo imaanaadha wantan dhaamsi kan koo kanan irratti xiyyeeffadhee dhufellee amman beekullee rabbiin kadhachuufiidhaaf ummata mana hidhaa jiru kana waan ta'eedhaafi adraa keessa rabbiin kadhadhaafi rabbiin naman diduu naman tuffatuuti kadhaafiiti akka rabbiin egaa kadhaa keenya kana nuu qeebalee itti gammannee muujizaa du'aa keenyaallee arginu rabbirraallee abdii qabnaan isiniin jedha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu dogongora yoon qabaadhe immoo dhiifamaan isiniin jedha asumaanuu Jinne kun gabaab sine keenya sinirraa jiraatu nagaa rabbii keenya
baadiyyaa magaalaa kan of fageenya yaa kan biyya simbaasee dhibeen jireenya rakkoon biyya lafa baansaa jabeenya dhuunfaa keenya taana rakkinni jireenya dhibneerraa godaannee biyya keenya lama keessa tamsa'e uummanni keenya yaa rabbi yoomumaa buunee lafa keenya furmaata harka keeyina sibbeeka waan nu rakkanne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne rabbi keenya sibbeeka waan nu rakkanne dhibdee keenya gamtaa dhuunfaan sitti manne namni sitti reeqatu miidhamee dhabne olitti kabyaaramaan si kadhanne humni dargaggummaa kan biyyaaf qabeenya biyyootaan baatee golee taane teenya silaa wanna barraa dhaadhamu qabeenya nu rakkoof rakkisaan hallisaa nu keenyaan dabarinna alchisuuf teenya dhala keenya akkitaane akkasii akkam ta'u teenya furmaata nuuf kenni yaa ilaahi keenya keenuun jedhimee buunee lafa keenya dhiiraa dubartii keenya hiree gootaan saamutanne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne ammas akkas jennee dabarree fakkeenya bakka namaa ga'u miti yaanni keenya akka namaa ta'u hawwinee jireenyaan bakka itti rakkatantu ta'e rakkoo keenya kanaafuu godaanuun taate hiree keenya bitaa mirgan jennu dhiyaatus fageenya garumatti ol gaane tacha deemaa teenya achiin gahan qaboo deemu qofa keenya yoom bakka gaamu keenya godaanaa teenya takka hin qofanne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne dubbiin godaansa waan qalbii nama gubuu bakka taane sattu akka bakka hin qabu rakkoon keenya silas waa lakkoofsan qabu kanaaf kana jedhee dubbachuutti hin qabu humni dargaggeessaa kotee waa gadhaabuu baratus wallaalus miilli lafa hin qabu bahrii seenee naachama qurxummii qallabu gariin as gaa'ee hin qabu du'e jiraateen isaan beekamne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne godaansi baay'eessee godaanneessa keenya qalbiin ulaalessee kan bara deenya nyaate bite bahariin nafa lafee keenya qallaba qurxummii ta'e foon keenya mee walitti nu haa qabu rabbiin keenya waan jabaate isa tole yaataateenya kan sanu taasisu yaas muraada keenya nu haa fayyifatu haa dhabaa dhibee keenya ni beeyta rabbii keenyaan waan nu keessaan seette manna yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne tarkaanfadhaa gara mana hidhaatti obboleewwan koo kan mana hidhaa jiranii cannaqamaa jiran dhageenya hundasaati waanan ta'uuf dhabee madaa'e keessootti silaa furmaan isaa baas Itoophiyaati warritti dhihaatan nu himaa jiratti kan lubbuu dhabee kan gara maraachuutti tarkaanfatee jira yeroo ammaa keessatti asuma magaalaa Riyaadiin keessatti mana hidhaa xiqqoo Batahaa jedhamti gara nama 41,000ti tariiqatal kharjii rakam waahidiitti gara nama 21,000ti asuma naannoo Masjidal Hudaa jedhamtutti gara nama 14,000ti walii gara ijoolleen jiran mana hidhaati gara nama 76,000ti warri Makkaaf Jiddaan jiran akkasitti hidhamanii jiran bakkuma tokkotti ijoollee Oromooti irra hedduun isaanii cinqii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii malli nurkaa badee Rahiim yaa Rahmaanii hidhaa keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii malli nurkaa badee Rahiim yaa Rahmaanii jinki keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii Assalamu alaikum yaa jamaa ikhwaanii jarrina dhageessan dhiiraaf dubartiini
sheerii waliif godhaa jirii argattanii keessattuu ammas warri sooshaal miidiyaanii waanuma adda addaa dabarsaa jirtanii akkuma dur namaaf sagalee taatanii ammas itti fufaa miidhaa argattanii obboleewwan keenya mana hidhaa jiranii musiibaan adda addaa jedhamu tannaanii sagalee nuu ta'a jechuun dhaammatanii warra biraa du'ee firijii galchanii owwaalchuma gaarii leetuun argatanii jiha jaha oliif achi tursiisanii booda du'aan namaa tallaa guunaanii dhufanii janaazaa walitti guuranii bakkuma tokkotti taankiin owwaalanii innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uuni warri haga ammaa lubbuudhaan hafanii nutti warra du'ee wayyanuu jedhanii jirris du'aaf jireenya gidduu jiranii raaji'uuni warri haga ammaa lubbuudhaan hafanii nutti warra du'ee wayyanuu jedhanii jirris du'aaf jireenya gidduu jiranii gariin dhukkubsate qaamni luqqaanaanii jinkii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii malli nurkaa badee rahiim yaa rahmaanii hidhaa keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii